Bismillah maashaallah tabaarakallaa yeroo baay'ee meeshaa kee hawwaa ture hadhammoo alhamdulillah si argadheera rakabootii kan mastaawwatii kan imlaati san barbaada garuu harmeen tiyya nama guddaadha gizedheetti itti toluu dhabuu danda'a mee ilaaliitumaan bareeda ka jettu naabiti jettee jirti rakabootiin kun baay'ee bareeda xarziin isaa sibiila silverii kan agartanii almuuniyeemii kana furdaadha xarziin qabu nama hin muru rakabootiin kun baay'ee akkanatti tola ka jiru keessaa jechuudha namni ka Dubaayii bitachuu hin dandeenye akkasumallee maal kana qofa ree akkootii yaafillee haadha tiyyaafillee diriyaa fi shurraabii tokko tokko keessa naa kaayinaan jettee bitee fi jira jechuudha meeshaan kun meeshaan mana keessa torbee lama durallee ka bitame jira kasammuuna kanallee itti guutameef jira jechuudha meeshaan mana keessa kun bakka takkatti dafee namaan dhumatu maashaallah tabaarakallaa diriyaa kana shaarbiin isaa kaloo yusanii miti nante kun immoo haarawaa jechuudha shaarbiin isaa kun laafaa wayiiti namarra ka dhaabatu halluun isaan bareedu nama diimaafis gurraachaafis magaalaafis ta'a fakkaa nama godha سلام تلا إندجني وردتك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرت وكم جبت الخيا كيسن يا لام نسانا مكيسن دلقا في أنا كم سنجتا كلتي منجر فيديو تسندا برسها سوا نيرسو أنا موني قتي مشالنا مجافتن فيديو هجت أمورات أجيفردا منقول قرآن توني لتر لما لتر تقول لما لنا نجت جرتي كي لتر تقصني أكودي يا في ما تبا إن كبدو أنت إبن نجت مشا سكارم وقرتني سني كل لما سني درزني تقو سنين توني كرشكو مشاني في بشاني سفرة قرتني سفرة baay'ee bal'aadha akkasumas mangoqoraa bunaa maach godha jechuudha akkasuma ta'ee rakaboota wajjin mangoqoraan kwaalitiidha mangoqoraan gosa hedduu jira kun baay'ee gaarii fi hedduu bareedaadha jechuudha wanni isaa kun qorqoorroo miti yabbuudha dhimbiibaa qaba dhimbiibaa mataa ofii qaba jechuudha hordoftoota kiyya egaa meeshaan bunaa san fakkaata ture meeshaa sukkaarallee isinitti agarsiisee miti itti aansuun immoo wanni kana seerii kana jechuudha tirii seerii kana walumaa galatti qarshii 3,500 fuudhe kan fa'aan jettani seeriin dhufa akkanatti irratti tiriiwwan kan addaan baafattanii wanni isin beeku qabdan meeshaa kamuu yoo bitattanii viidiyoo irratti wanti isin beektan hin jiru jechuudha guddaan nama bitusan tiriin kun amma akkanumatti ta'ee haphii jira haphiin ka qarshii 1,800 1,500 jira fireema sadii ta'ee jechuudha ka 2,000 jira ka 2,500 jira akkasitti addaan baafadhaa beekan isin hinjaa walumaa galatti an bakka tokkotti 3,500 fuudhe isa tirii sadii kan faandishaa yookaan daabbolee itti dhiyeessuu dandeettanii kan kukisii fireejaa qaba jechuudha. Itti aansuun biratti jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e jookii maayikaa saarbisii mataa ofii qabu burcuqqoo fireejaa qabuu fi jookii kurree isaa wajjin piisii 8 jedha. 8 isaa jookii tokko jedha saarbisii 2 mootuu kubbaayyaa 6 qaba ka duubarraa kurree qabu kan qabu halluu yookaan immoo diizaayinii lamaan dhufa noormaalii kana jechuudha kan osoo hin ta'in. Kanaaf diizaayinii lamaan kana keessaa tokko ishii banuun hin barbaachisu yaa diizaayinii lamaan keessaa tokkoma jechuudha jookii maayikaa 3 ajajatte kalambataa immoo isa kana akkuma asirra argitan kana jira halluun isaa gooldanidha maashaallah tabaarakallaa inni kunillee jira egaa keessan dhuftanii ajachuu dandeettan keessaafuu baadiyyaa horri barbaadan jookii kana burcuqqoolleen akkuma jiru ta'e jookii maayikaa immoo mana keessatti fayyadaman jechuudha itti aansuun immoo saanii feermuuzii firee sadii xiqqaa guddaa ni qabdi wanti biddeenaaf daabboollee maqreballee ni qabdi jechuudha qarshii 550 maqreban jechuudha hordoftoota kiyya itti aansuun immoo maaltu jira asirratti jookii maayikaa qaban jookii maayikaa kana baay'een keessan hordoftan ni beektanii wanni halluu lamaan dhufa irsaasii fi gooldanii jechuudha kuni halluu irsaasiidha saarbisii firee sadii wajji saarbisiin baay'ee takka yabbuu fi kan luka qabu luka jechuun luka dheeraa sanillee እና ኪሲንጃ ስትሞ ማንቆርቆራ ካና ለማታ ሌትራ ሌትራ ተኩሲን ጋይዘት ግን ሌትራ ተኮ ገራገሩማ ይሳ ወን ተሰክን በቀበነ ይላልከኒ ሜሻ ጊዜ ወርደይ ጓደን ወርደተ ተኪያ ጊዜ ተኮኮንያ አይስንደለ ሱታጀቹ ገዲ ሜሻ ማንረት እንደ ሜሻ ረት እንደጀቹ ማንቆርቆራ ታናታቲያ መፈከኛ ዲዛይን ብራት ሌትራ ለማ ካና ቢቴ ካና ወጂ ወሎ ዋጋ ቀብደ ወሎ ተኮ እንደቹ ገዲ ይሳ ቱን ባይታ ከያቡዳ ማሻአላ ተባረከ guddootni fi xixiqqootni illee wanni isaa tokkuma meeshummaan isaa tokkuma saayiziitu garaagarummaa qaba malee akkasumallee saayiziin garaagara yoo ta'e gatiilleen garaagara xiqqaaf guddaan jechuudha ka biyya keessaatiif ka biyya alaatti jira manqorqoraan kuni ka biyya keessaa hedduu rakasa kunni meeshaa hundi isaatu jechuudha baay'inaan meeshaan gizeen asirratti gadhiisuu ni beektanii warri duraan karaa dheeraan hojii dhuftanii erguma meeshaa bitoo eegalerra na hordoftanii beektan jechuudha meeshaa kamii akkasirratti fidu kana jechuun kiyyaan oomishee osoo hin taane namni tokko na amanee na jaalatee na kabajee gara kiyyaan birrii hagana baa'atu kanatti ergee amanaan irra kaayetiin hin eega jedhee waan bareeda bitaaf jechuudha hordoftoota kiyyaa itti aansuun immoo feermuuza jira feermuuzi kuni leetira 2 ka biyya alaati maashaallah tabaarakallaa feermuuzi gizee baay'ee gizee bitattanii muuxannoo yeroo dheeraan booda beek isinitti hima jechuudha garaa isaa keessi adii yoo ta'e hin qorrisa jedhanii
keessi isaa kuni adii kan hin taane bitadha jechuudha. Adiin alatti halluu kamuu haa ta'u baay'inaan halluu gara piinkii illee kasi jira, halluu gara goolden illee kasi jira. Garaa isaa keessa kana bannee ilaalla. Maashaallah diizaayinii bareeda, halluun garuu adiidha. Maxxilaa mataa isaa qaba, agartanii keessa akka piinkiiti kana maashaallah tabaarakallaa. Ta'an immootu abbaa akka carraa keessaniiti. Akkan inni isin jaa hordoftoota kiyya qarshii 3,200 bitamee feemuuziin kun qarshii 500 jira, ka qarshii 2,000 jira, ka qarshii 3,000 jira, ka 3,500 jira. Akkaatama meeshaatiin garaagarummaa qaba. Kana hundaafuu qarshii 3,200 bitanii egaa hundi keessanii warri eegammaa feetanii jaalattanii chaanala kiyya hordoftan ulfaadhaa galatooma. Warroonni biyya alaas biyya keessas bakka kamuu jiraadhaa isinii warri hordoftan warri yaada bareedaa barreessan warri viidiyoo kee laakii godhan ulfaadhaa itti aansuun mafafaqaa na bira jiru gisee maraa isa oriijinaal affise tokkoffaa maaliif jettanii saayizii isallee qabannaan isallee akkasumas sahaanii jalatti ol diramtu isiitan akkanuma qaba tana jala keettanii itti faqafattanii isii jalaa baafachuu dandeettan jechuudha. Itti aansuun boolara kana isa kana naa bitinaan jette gariin xiqqoo qannasu isa kana yeroo ammaa kanatti yeroo makamu xiqqoo ni qannasa kaawwan irra kanaa keessatti fuudhee fi jira. Itti aansuun sahaanii tana maayikaa jookii sadaffaa kan isinitti agarsiisaa hedduutu akka namatti tolti bifa sadiin tanaan dhufti. Bifti sadiin kun maal yoo ta'an irsaasii waan akka piinkii fi gooldan kana banee agarsiisa akka carraa ta'e kun gooldan maashaallah tabaarakallaa piinkiin jook irraa hin bareedu garuu halluu sadiin dhufa asirra akka jiran jechuudha. Kaartoon irraa taaniidhaan fuudha kana fakkaataa waaw maashaallah tabaarakallaa. Namoonni baay'een rakabooti Dubaayii gisee bitatan meeshaa kana irratti ni argitan jedhee yaada saarvisii warqaa maratti daradaranii jechuudha. Kanaaf faashinii namatti illee tola namoonni maatii keessanii barbaadan burcuqqoof kan illee biratti osoo dabalata bitanii fi bareedaadha. Maaliif burcuqqoo gisee keessummaan nama dhuftee fayyadamanii kan ammoo mana keessanii fayyadamu maayikaadha. Maayikaa illee hin cabu jechuu miti garuu akka burcuqqoo san kash jedhee hin cabu haga tokko hin dandamata jechuudha. Hordoftoota kiyya inni biraa immoo wanni kana saarvisii warqaammaa tan saarvisii warqaammaan tuni maashaallah ta Dubaay irraa dhuftee baay'ee akka bareedu kwaalitiidha. Na biratti ni beektanii waan isinitti hin qabu qarshii 8,500 tuni ta qarshii 6,700 illee jirti garuu garaagarummaa isaa meeshaa irratti hundaaya. Akkanatti viidiyoo irratti ilaaluu osoo hin taane ulfaatinni isaa nama bira jirutti argaa diizaayinii garaagaraatiin dhufti. Akkaataa diizaayinii isaatiin illee garaagarummaa qabaachuu danda'a. Inni guddaan furdinaa fi haphinni isaati. Firee sadiinuu hiikuun maaliif na barbaachisa akkanumatti ilaala'a 8,500 yeroo ammaa kana hatta 10,000 illee bitee ture yeroo wayii amma qannastee jirti. Itti aansuun burcuqqoo kwaalitii fi burcuqqoo hedduu takka namatti tolu yabbuu ka osoo ittiin dhugin badhama yookaan laaltan bakka isin quufsa agartanii maashaallah tabaarakallaa darzana tokkotti fuudhee fi jira. Burcuqqoo gosa lamatti fudhattee jookii maayikaa 3 fuute jechuudha. Akka hotiyyaafillee haadha tiyyaafillee jettee jookii maayikaa immoo tokko obboleetti tiyyaa keessaa kennaa naan jettee jirti. Kanaaf burcuqqooleen dacha jechuudha. Jookii maayikallee dachaadha. Burcuqqoo kwaalitii akkanaa kan namoonni barbaadan karaa keessaati wanni martuu kwaalitiidha. Na biratti qarshii 4,200 burcuqqoon tuni kunoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Maashaallah halluun isii gisee tokko warqaammaa fi siilivariin dhufti. Irsaas kalarii jechuudha. Inni biraan burcuqqoo shaayii baay'ee kwaalitii ta'ee fi namni hedduun jaalate hedduun nama adamama keessa ta'eetu manarraa akka bitatee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya zoora dhabne jedhanii bakka bakkatti hin argamtu jechuun amma kun wuddii waan ta'eef namoonni baay'een kan gatii irra kasaa bitatanii kanaaf abbaan barbaade garuu ni jirti. Gatiin isii qarshii 4,500 galteerti yeroo ammaa jechuudha. 4,000 turte tanuma taatee mootu tasaayiziin isii tanarra diqqoo gadi jettuu fi diizaayinii biraatiin haga qarshii 2,500 illee haga qarshii 3,000 illee jirti jechuudha. Hordoftoota kiyyatti aansu saanii wati saanii bifa sadii tana akka taatee suuraan itti ergitee turte na bira jirti turte jechuudha. Fireen takka firee lama tafee ture fireen tokko amma na harkatti hafee jira jechuudha. Itti aansuun sahaanii boolarii ati gisee marawaa itti dhuftu sanaan jettee abbaa 4tiif abbaa 5tiin dhufaa ture amma immoo abbaa 3tti deebisanii jiru. Abbaa 3 kurree qabaa waan garagaraa itti dha'uuf salaaxaatti muruuf namatti tola. Saarbisiin sun kunoo isa kana saarbisii kakuukisii kan wanni qaba. Kuno walirratti akkanatti kakuukisii firee 6 ka faandishaa firee 6 faandishaa haa jennu malee faandishaan dirqama miti daabbolee irra dhiyeeffachuu dandeettan gisee buna danfistanii jechuudha. Hordoftoota kiyya inni biraa immoo maashina juusaa sa'aatii tokkoffaatiin jookii lama qaba. Jookii maayikaatii fi jookii burcuqqoo akkasuma akka bunaa qaba. Waa 3 qaba. Sa'aatii akka ta'e ni beektanii kuno qarshii 8,400 jechuudha. Hordoftoota kiyya maashina juusii kana gisee bitattan of eeggannoo godha. Egaa asitti immoo inni hafeen jiru waan akka cilfaa waan akka gisee waa xabbasan keessaa guuranii dhooftuu maankaa egaa wannummaan hafe hin jiru isiniin jedha akka itti waa quncisan maankaa sukkaaraa maankaa nyaata bakka takkatti kana cilfaa kana maashaallah cilfaa baay'ee bareeda ta'ee fi hedduu yabbuu ta'e jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa dhimbiibaa kanallee yookaan maxilaa wayiin keessaa gisee chiipsii gootan ittiin xallaltan hundaa bakka takkatti atuuni beektaa bakka takkatti naan jettee haala kana qopheesseef jira. Meeshaan obboleetti tiyyaa akkuma argitan kan kana fakkaata.
Egaa hundi keessanuu ani waan isiniin jedhu hin qabu wallahi hedduu baay'ee namaa jechuudha. Ijoolleen baay'een shiitaa siima jajjabeessuuf sirraa binna jedhanii ijoolleen waa hedduu naan jedhan wallahi ani waan isiniin jedhu hin qabu. Dhugaa rabbii hedduu takkaan galatooma ulfaadha rabbii adaan buraada keessan isinii haa guutu. Egaa obboleettiin tiyya meeshaa fi gaa'uun illee qabdi asumaan immoo gaa'uun biratti argattan kana kana harka jira amma namoonni barbaadan heeloo jettanii fudhachuu dandeettanii obboleettiin tiyyaa dhufitti ordarii gootellee isinitti agarsiisa. Kanneen immootu maashaallah kunniin kakirriitii yeroo ammaa faashina shamarris namni guddaan isinii uffata. Keessattuu shamarran qamisii istireech gubbaan kananii uffatanii baay'ee ni beektanii onlaayinii irratti illee shurraabiiwwan kunneen na biratti ni argama jechuudha. Waaw maashaallah tabaarakallah hedduu yabbata. Kun immootu diizaayinii biraati. Kun carqii laafaa ta'e akka shurraabii sanii miti. Ka duraa suniif kun garaagarummaa qaba. Inni biraa immootu kakadheen gadda fide keessa baay'ee isaa firee lama qofan harkaa fi baay'ee isaa gurguree jira jechuudha. Kun agartanii maashaallah tabaarakallah garuu isinii fida waan jaaladhe waan ta'eef warri namni fageenyaan na daawwatan garuu qaamaan bira jira waan ta'eef waan bareedaa isinii fida uummata akka shakkiin qabaatina shurraabii hawwataa warri ajajjettan gaa'unii dabalatee gaa'unii tanallee gurraatti takkitti tanan harkaa hafee halluu gurraachaa fi bunni fidee bunniin bahee jira. Namoonni barbaadan immoo namoonni jaalatan isinii erga. Ijoolleen baay'ee shiitaaf diriyaa Ameerikaa nu erguu dandeettaa warroonni biyyoota gara guddatanii jettan poostaa qabaatan rakkoon takka hin jiru. Shurraabiin tuni lamaan tokko halluu isaatti garagara malee jechuudha. Gaa'unii amma argitan kun hunduu harka jira. Inni biraa gaa'unii akka nama uffadhee tanallee namoonni barbaadan qalalli jetti shiitirraa namatti tolti jechuudha. Na biratti ni argattan. Egaa maal kana qofaree obboleettiin tiyyaa hedduu haa galatoomtu si jajjabeessuu barbaada hedduu si jaaladha hedduu si kabaja. Gaa'ilaa ati yuutuubii bantirraa si hordofaa wallahi jettee bakka yeroo baay'ee tanaan dura waan irraa odarii godhatteerti garuu addaan baaseen beeku nama baay'ee keessummeessa waan ta'eef jechuudha. Silkillee abdeet gisee godhu irraa bada. Kanaan dura yeroo baay'ee sirraa bitee amma mootu kunoo meeshaa kana hawwaa ture waan biraa aspeezaa ramadaanaa sirraa bitaa ture naan jettee. Kunoo diriyaa kana fakkaatu ka jalqabaa san lamaan ol fakkaataa akka tiyyaafillee haadha tiyyaafillee jette deebitee immoo haadha tiyyaaf kanatti naa deebisinaan jette maashaallah tabaarakallah haati tiyya magaalaa naan jette erti nama magaalarrallee ni ifa diimarrallee nam hundarraayyuu ni tola jedheeti yaada isinillee koomentii barreessa hedduutu akkanatti tolee jiran gama kiyya. Egaa kunoo kana fakkaata hiniiku jedha garuu keessi kiyya naan gammadu gisee akkanatti waraqaa keessan isinitti agarsiise mee kana diigee laala jedhee waaw haga yaadesanii oli diizaayinii shaarbii haarawaa laaftuu wayitii hillootu. Egaa namoonni shiitaaf shaarbii babbareedaa barbaadan na duuba ka jiru kanneen illee fudhachuu dandeettanii kabarallee ni jira kana fakkaata gogoraan isaa hin hodhisifamne akkanumatti ofiisiitti haa hodhisifattu naan jettee akkanuma kaawwattu jira jechuudha. Namoonni barbaadan isinii fiduu danda'a. Na birallee ka jiru jira diriyaawwan babbareedni shiitaaf shaarbiin. Egaa isin maamiloota kiyyaa warri gara keessaatiin dhuftan gatii madaalawaan isinii kenna jechuudha. Maaliif wanta akka lama miti ka isin irraa bittanii dhugaa dubbachuuf ani biikees taa'ee isin akka na jajjabeessanii akka dalaguuf sababa naatatan jechuudha rabbii gaditti kanaaf hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja gatillee madaalawaan isinii kenna. Itti aansuun shurraabii kana akka hoti yaanaan jette hedduu namatti tola yabbuudha isa tokkoffaadha qarshii 3,500 qofaan isinii kenna yeroo ammaa kana qarshii 4,000 shurraabiiwwan kunniin jechuudha magaalaa irratti yoo amma keessatti dalaga waan ta'eef alhamdulillah kiraan suuqaanarra hin jiru gatii madaalawaan isinii kenna jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf kara keessatti na dubbisa lakkoofsa yeroo baay'ee xiyyeeffannoo kiyya lakkoofsaaf maxxansuu ni dagadha. Kunoo ammallee asirraa fudhatanii karaa waasaappiitiin koottaa shaarbiiwwan kana maqlamaawwan kana hedduu jaalannee adda kee adda isaa nu gurgurtaa warri jettan rakkoon takka hin jiru kana harkaa qabiyyuu ofiit isinii fidaa na harkallee ni jira kunniin uyyuu jechuudha. Kanaaf dhuftanii fudhachuu dandeettanii hordoftoota kiyya. Egaa turtii hagammaa na waliin dabarsitaniif hedduu takka isin galateeffadha hedduu takkan isin jaaladha hedduu takkan isin kabaja rabbii aadaa muraada keessan isinii haa guutu. Kanaaf namoonni waa barbaadan asbeezaa mana keessa shiroo barbaadillee ajajanni qopheessina. Kanaaf lakkoofsa kiyyaan karaa waasaappiitiin dubbisuu dandeettan asumaanuu dhiifama wajjin hedduu takka namoonni na rakkise warroonni jechuudha karaa waasaappiitiin iimootiin natti dawwaltan wallahi laazim nama mufachiisuu hin jaaladhu amala kiyya irratti amma sababa hojiitiin malee namatti illee akkanatti nama haasa'uu miti garuu sababa hojii waan ta'eef namni waan barreesse namni waan natti bilbile hojii jedhee kaasa jechuudha. Gara iimoon ta'ee teelegiraama waasaappiin karaa kamuu haa ta'u dhimma malee natti hin bilbilina dhiiras taatanii shamaa keessatti warri dhiiraa kun jechuudha adabadha dhiifama wajjin dhimma hojiitti jedhee kaasa garuummoo baay'ee nama sa'aatii namarraa gubuu akkanumaan haasa'uu warri barbaadanii warri dawwaltan natti hin bilbilina sababa keessanii nama waa bitatullee narraa kuttanii jechuudha. Maaliif namni hundi akkanaan nama dubbisuuf hin bilbilu hundimmoo meeshaa hin bitatu kanaaf pilis dhimma malee natti hin bilbilina balleessi dhiifama guddaa yaada keessan barreessa. Egaa halkan keerii keessa naa bulaa pilis laayikii godhaa.